Obboloota koo ijoolleen gola madaamii keessaa jirtan adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kun balaa gaasiitiin lubbuu ishee darbee jira. Boruu har'a osoo jennu hojjannee of jijjiirra odoo jennu kan hojjenne sanuyyuu dhabaa jirra. Kanaafiyyuu ani waan isiniin jedhu keessaa adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Shamaraan qabuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Akkaati jalatti argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboleettiin keenya kun akkuma asirratti argitanii yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf deddeebi'een dubbadheen jira. Kuni sababa guyyaa waaqayyoon kun kanaan duuta siin jedhee gufuunuyyuu yoo si oofte hin duuta. Garuu balaan akka kanaa isin qaqqabin. Balaan akka kanaa isin qaqqabin yaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf hedduu takka ija kee fuulduraa na baduuti. Viidiyoo kana hin hojjedhu. Garuu obboleewwan keenya kana arganii kana ilaalanii akka irraa of eeganiif akka barumsa isiniif ta'uuf kan hojjettan sanuyyuu dhabdu. Guyyaa takkittii keessatti waggaa dheeraa gola gandaa keessatti gubattanii waggaa dheeraa gola gandaa keessatti gubattanii guyyaa takka keessatti ofii keetiif lubbuu kee dhabda. Kanaafiyyuu sirriitti xinqaaqee godhadhaa yaa obboloota koo. Sirriitti xinqaaqee godhadhaa. Dhugaa dubbachuuf akkuma kanoo argitan kaameraadhaan mul'isee jira. Kaameraadha kan waraabee dhugaa dubbachuu baay'ee tokko ija fuulduraan deema beektanii akkam viidiyoo kana argeen akka zuuruu natti jedhee jechuudha. Garuu ijoolleen keenya tokko adaraa keessan bilbilli wanna hunkoon hin qabu seexana. Bilbila haasaa oduuma fakkeenyaaf gaazii gaafa cuftan maal gootu sirriitti xinqaaqee godhadhaa. Amma gaaziin yoo fakkeenyaaf ijoolleen addisiifaan adaraa keessan sirriitti ofiin ofii keenya hin beeknu hidhaatoo didaa malee oduu waan ofii ta'ee hin tuqina isaan haasin hin cufan. Amma gaaziin isin irratti dhumaa jennu gaazii san oodhume san akkasumatti dhiistan dhaame jettanii dhiistu. Yeroo kanatti gaazii yookiin fiddaniit keechaa dafeen dhumu shittaasaa sun mana keecha faca'ee waan jiruuf gaazichi sun shittaadhaan qofa hin qabata manni keechi. Kanaafiyyuu maal gootu dhaamsitanii daqiiqaa muraasa xiqqoo jettanii shittaa sunoo mana keessaa ba'ee qabsiisaa malee waan fe'e muddamuu dhiisatu waan barbaade maan taane abidan odoo shittaan jiru hin qabsiisina gaasisan. Isinittaaf lubbuu keessan dhabdu argaa kinu nama meeqa Dubaay kana nama meeqa ijoolleen balaa kanaan kan miidhaman kan du'an kan lubbuu isaanii dhabame namoo amma hin jedhamu ni beektu guyyaa. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa adaraa keessanii isiniin jedha. Maaliif gaazii gisee qabsiistan yeroo gaaziin dhaamusan isa cufattanii raawwattanii amma shittaan mana keechaa ba'utti hin qabsiisina. Yookaan shittaan gaazii gaafa dha'u sirriitti cheek godhadhaa malee oduu cheek hin godhin gaazii sana qabsiista taanan maasalaamaa sii dhumatte. Argitan akkatti inni utaalee jechuudha. Gaaziin kun shittaadhaan kaattee yoo jalaa baatu shittaan mana keessa waan jiru shittaan sun akka jirutti buum jedhee mana keessatti qabatee jechuudha. Yeroo kanatti diddigaas inni qaataa abiddiitti qabatee hallaqa dhumate. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa waan kanarratti. Gaaziin kun badaadha ni beektu. Gaaziin waan salphaa miti. Adagaa baay'ee dhugaa dubbachuuf adagaa akkanaa rabbiin akkuma laayyeetti nama ajjeesu malee baay'ee tokko matifoodha. Adaraa yaa obboloota koo irraa of eeggannoo godhaa. Cheekii gootan malee yoo hin beekne irree ta'e
abadan hin qabsiisina isinitti haafu. Jikii godhadhaa gaazii sun hin qabatu sindisee taanan xiqqoo jedhaatu qabsiisa malee sindidee qat gootu taanan inni eenyusaa sun shittaasaa sun hin deema mana keessatti inni shittaadhaan qabataa jechuudha afuuran. Kanaafiyyuu adaraa keessan obboloota koo ijoolleen gola madaamii keessa jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa warreen gaazii kanarratti hojjettanii jechuudha. Waan akkasiitis isiniin jedhaa mukaa baay'ee tokko ulfaataa yeroo masaatii wanti godhan tokko hin jiru. Kun masiibaa guddaadha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf yookiin beektanii baluma bakka balaa kanaan duuta jedhamteedha. Mucayyoon tun amma kanumaan duuta jedhee barreesseef garuu immoo balaa akka kanaa waaqayyo namaa oolchuu egaa wanti godhan tokko hin jiru. Gidangaa waaqa gaditti immoo sirriitti of eeggannoo godhuudha. Waaqa gaditti sirriitti of eeggannoo godhaa. Immoo deebi'ee waan akkanaa kana hin beektan taanan itti fayyadamna hin banina hin cufinaa illee isaan haa cufan seeran. Sodaa isaaniitiif jecha lubbuu keessan hin dhabina. Muddamaan immoo Araboonni siraa yeroo itti isaan muddamaan baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf jecha nama wallaalchisaa. Ingitii obboloota koo waaqayyoon bakka jirrutti maatii keenyatti nagaan kan nu baase nagaan nu haa galchuu. Yeroo hunda akkuma amantaa keessaniitti ogumaaf illee kadhadhaa. Bara akkanaa keessa jirra. Bara amaa keessa. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa. Baay'ee ulfaataadha. Barri isaa baay'ee ulfaataadha. Namoota meeqa argitanii ijoollee lama amma Dubaay kana keessatti barreen gaddaati dhugaa dubbachuuf bakka lamatti dhabaman akkasuma lubbuun isaanii darbe. Ganama ka'anii gaazii seeran hin cufne shittaan sun mana keessa jira. Bananii dhaqanii shittaa eenyuun jennesaa'ee bananii akkuma amma argee asirratti argitan kana ta'ee isaan booda ijoollee sun lubbuun isaanii darbitee jechuudha. Akkasii isaamichi odoo hin taane asii ijoollee meeqa nyaannan tun nama nyaatti. Wanna taanuu hin beeknu tanumaafiyyuu immoo beektanii wal jibbinee walitti naafnee waa meeqa jenna waa meeqa ta'aa oolla. Addunyaa tanarra kan waggaa 100 jiran walitti naafnee wal finnee wal nyaannee zeegadhaan wal kana bakka wanti nuyi afaan keenyaarra waan gaarii amma addunyaa tanarra jirutti waan gaarii waliif haa yaannu waan gaarii waliif jecha gaarii waliif haa jennu waan tokko waan dubbannu sanillee waan gaarii baasu dhugaa dubbachuuf bara akkanaa kana keessa jirra kinu bara guyyaa takkatti daqiiqaa takka. Egaa akkasii yaa obboloota koo kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Gaaziin kun maxifoodha. Yeroo hunda hin deddeebi'aa. Waggaadhaan odoo naman ijoolleen hin du'in hin ba'anii barreen gaddaa nama meeqa Dubaay kana keessa ijoollee 4 olidha. Takka Saawudii nama ijoollee baay'ee dhabqa. Kun hunduyyuu ijoolleen kun waggaa dheeraa mana madaamii keessa kan turanidha. Waan sin ajaa'ibu waggaa dheeraa har'a qalaan an odoo kaattuu odoo xalaafamtuu odoo boqonnaan argatin addunyaa tanarraa dhabamte lubbuu ishii darbe. Kana dhuma keenya kanaa obboloota koo egaa hanga lafa tanarra jirrutti waan gaarii haa hojjennu laphee qulqulluudhaan haa jiraannu. Isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa isiniin jedhaa.
jalla nagaan naa ta'u.